السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني جرجستو كقالي في قاري جولي بيكو بقى جراتني بقى ساكنة يدني يعني سنة كوتي الحمد لله. هرسي نياتا تكو اسنيف قبل في انجرا إنس مالي جتني أوروبياني كنو كانوا فندو ركية أركتان كان إسافي أبكاتو سلاطة أكامتي أكاولتي هجلو سنتي موليسا kunuutii lamaan kana as birannee jiranii. Kanaafuu bifa kamiin akkamittiin hojjedha kan jedhu yoo na faana turtanii yoo na hordoftanii jettanii ni argitu jechaadha. Turtiin keessan na faana haa ta'u isiniin jedha. Amma garuma dalagaatitti isin dabarsaa na faana tura. Amma kunoo akkuma argitan distii kiyya irra kaa'ee jira. Dhadhaa kanan itti buusa. Kuni qullubbii adiidha. Shunkurtii jechaadha. Qullubbii qofa. Isa kana qullubbii mataa lamasaa, firee lamasaa jechaadha. Kositi kadada. So gida. Akkasittiin bilcheessaa jechaadha. Yani salaataadhaaf waan ta'eef bishaan uumamatiin naqu akkanumattiin bilcheessa. Haga rubbiyaan kiyyannaaf bilchaatutti wantoota itti nannaqu waan qabuuf isa sanii mummuradhaa jechaadha. Yani salaataadha waan ta'eef rubbiyaan qofaa miti. Abukaadoon ni jira, timaatimiin ni jira akkanuma. Kunoo kanneeni. Kanaafuu kanneen qopheeffachaa too rubbiyaan kiyya bilcheeffadhaa jechaadha. Kanaafuu ammas turtiin keessan na faana haa ta'u isiniin jedha uummata qaalii.
Ni argitu kun timaatimiidha yani. Timaatimiidha akkana jechuun barbaachisaadha ree. Ammoo kaarotiidha. Isinitti mul'ata jedhee abdii qaba hin mul'ata. Achi shunkurtiidha. Harka kana waan dhukkubeef akkasitti pilaastikiitti godhadhe qubachuu na dhukkubaa. Rubiyaanii kiyyoo akkam bichaa naatti bichaa jira. Already bilchaatee jira. Kanaafuu abukaatoodhaan walitti buusuu qofatu naaf bilchaateera jechaadha. Rubiyaanii kiyya akkanatti bilchaateera. Kana isa kana akkasitti bilcheessee jira. Maaltu narraa eegama yoo jettanii kan hafi maayinni mi'eessituu isaati. Yaani leemoon bakka walumaan argina nafaana turaa ammasii isin jedhaa qaaliiwwan koo kuni bagduun asii.
Walakkaan isaan egaa gama loomiidha hin argitan jedhee yaada. Inflaswat Shogita Zayzetu mix together. Salataan hojjedhee irratti ni buusaa jechaadha. Salataa hedduu mi'aa tokko hedduu namatti tola. Kanaafuu hojjedhaatii nyaadhaa isiniin jedha gisee hundayyuu ruuzii hin hojjetina. Achiin booda dibsi roomaan kan argitanii. Furdaa waan ta'eef daddafeetu irraan bu'u. Kana fakkaata salaaxaan sooretiin har'a hojjettee salaaxaa ajaa'ibaati. Hedduu takka mi'aa akka hojjettanii mana keessanitti nyaatanis abdiin qaba. Yeroo hundayyuu ruuzii nyaachuun akka nu ifachiisee jira mitiire akkasitti jijjiirree yeroo nyaannee akkuma salphaatti Itoophiyaan kunillee ashara habbaa jechuun yaani kudhan isaanii ga'a salaaxaadhaa fi abukaatoo tokko fayyadamee timaatimii walakkaan fayyadamee kiyaariin tokko kanaafuu waan baay'ee nurraan eegu garuu waan gaarii gisee tokko nyaachuu hin dandeenya jechaadha. Nyaata madaalamaa jechuudha. Kanaafuu akkanatti hojjannee akka mana keessanitti nyaatan abdiin qaba. Nyaanni sooreen hojjetamuu baay'ee bareedaa mitiire. Kanaafuyyuu laayik gochuu hin dagatina. Viidiyoon isinitti tole akkasumas sheer godhaa. Isiniin jettii sooreeni turtii nyaata kiyya waliin turtan hedduu takkatti gammadaniistan jedhee abdii qaba. Kanaafuyyuu haga viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha uummata qaalii. Kanaafuu laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas warri haaraa dhuftan maatii ta'uudhaan chaayinaala kiyyatti eda'ama isiniin jettii sooreeni. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.